tinqan fatani abdin abiyirra ummanni qabu guyyarra guyyatti deggartoonni isaa guyyarra guyyatti tamanamana bittinnawa deema jiranii jechuudha. Jawar Muhammad OMN kan mallaqa tingurani miti. Dhuga yoo mallaqni fedhe ka guuramu taate bileena miti trileeni ka guuramu taate wayyaaneen kana beeyte mallaqa dachaadhaan OMN uggursiisaan turre cufsiisaan turre yeroo 20 ol bajata hagam gahuutti baafte maaliif meeshaa qabsoo bilisummaa uummata Oromoo arra masaraa seense keessa isa tokko jechuudha. Jawar Muhammad ija ummata Oromooti bileeni kenna jechuudha. Jawar duuba miliyoonotatu jira jechuudha. Mucaa miskiinticha waan akkasiin hin godhin osoo dandeettanii lubbuu baastan sanbira darbitanii arra ganda hanga sadarkaa hidhatti nama sodaachisuun maali? Akka warra social media yookaan YouTube faa gubbaa taa'ee haasawutti haasaa jira bara muumichi ministeera muumicha ministeera irraa hin eeggamne dubbachaa jira jechuudha. Dubbiin irra dubbataa jira jechuudha. Kana yeroon dubbadhu dhugarra dhaabbadhee dubbadha. Kaayoon muumichi ministeera Amaaraaf jalachiisuudhaaf naftanyaaf jalachiisuudha. Harda uummata Amaaraatiif guyyaa jiraati. Aktivistoota isaaniitiif dibbeedhaa jiran gammadanii jiran waan Jawaariif abaareef waan Jawaar sodaachiseef waan OMN kijibaadha jedhee bara. OMN miidiyaa kijibaa jedhee bara. Miidiyaa hiyyeessaa, miidiyaa baqataa, miidiyaa uummata Oromoodha. Kan uummata Oromoo dukkana keessaa qabrii keessaa nu fuudhee dimimmisa aduttillee ifattillee ba'uu baanu ka dimimmisuma bilisummaa nu barsiise arra qabsoon ta'e hijack ta'u waan xalafamtullee qabsoon uummata Oromoo hijack ta'e jira kana beeka. Naftanyaa jala buluuf deemta, Amaara jala buluuf deemta, kaayoo kana hundi kee sirriitti beekuu qabda jechuun uummanni Oromoodha. Yeroon kana jedhu Jawaar Muhammad abbaa qabsoo bilisummaa uummata Oromooti. Abbaa qeerroo Oromooti. Shufeerri kenna isa. Pirezidaantiin kenna Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammad jala deemna. Nu miti qeerroo Abiyyi guyyaa takko dogoggoree abbaa isaa waa'ee Oromoo gaazexeessituun takka gaafatti ni Abiyyiin ati sabni kee maalidha jettee yeroo gaafattu Itoophiyaa hin jedhee bara. Sabni Itoophiyaa jedhamu jira Itoophiyaa keessa. Oromoo tanatti qaanfata gaa. Oromummaa itti waan qaanfatuuf jecha Oromoon nutu silamni afur. Yookaan immoo maaltu beeka ilma guddisaa ta'uu mala. Yoo Amaara illee jedhu Oromoon illee keessa baafti. Kanaafiyyuu walwallummaadhaan deemutu saabaasa jechuudha. Takkaa waa'ee Oromummaa isaa ittiin boonee haasa'u takkaa qoba ittiin dhahatee dubbatu gortanii waa'ee abbaa isaa bakka walgayiitti paarlaamatti maalirratti wama haadhaa malee hin haasa'u jechuudha. Namni abbaan kabajne ilma waati guddiftee fi ilma abbaan guddise tokko miti bara. Safuu beekanii ilma abbaan guddise safuu beeka. Jechoota akkanaa silaa karraan baane kana har'an dubbatu ture. Jecha Dr. Abiy Ahmed dubbate kun ammoo sabboonummaa Oromoo daranuu lafa jalatti akka sibiilatti jabeessa. Tokkummaa keenya daranuu nu jabeessa. Uummanni Oromoo daranuu Jawaar akka abdatu godha jechuudha. Namni Jawaar irratti duule takkaa akkatti milkaa'ee hin jiru. Mootummaa soo ta'e namni akka dhuunfattisaa ta'uuti. Wayyaaniin isin caala humna qabdu, isin caala diinagdee qabdu, isinuu ittiin milkooyne. Isinuu ittiin milkooyne. Jawaar Abiy Ahmed guyyaa tokko qeerroo isaa yaamu gortanii. Qeerroo zaranyaa hoo jedhee arrabse malee uummata Amaaraa wajjin guyyaa tokko uummanni Oromoo bara gaallata buloo yatasaddaba'u ba'abiyyi zamannoo. Kana beektanii zamana Abiyyi keessa uummanni Oromoodhaa arrafame Amaaraan ilmaan nafxanyaatiin. Ilmaan nafxanyaatiin ilmaan Oromoo kan arrabsaman zamana Abiyyi keessa. Zamana mallas uummanni Oromoo ni kabajan. Kabajaa guddaa qaba ture. Seeraan hanga si adamsiisutti jechuudha. Zamana san keessa seenaan kenna aanoleef calanqolleen kan nu dhaabbate. Mallas Zeenaawii barnuun Minilikii nuti hin faarsine bara. Hawultii Minilik masaraa keessatti ni ijaarree bara. Hayila Sillaasee nuti hin faarsine bara. Ilmaan nafxanyaa nuti hin faarsine bara. Mallas hawwaa jennaan. Kaayoon maddaman. Kaayoon ida'amuudha uummata Oromoodha sabboonummaa Oromoo cabsuudha kaayoon isaa jalqaba itti milkaa'ee jira raayit jennee ni jira. Gaaf kam gaaftiin lammaa diigee lammaa cabsee
fuudhee makalaakaa ministeerii ashangulliitii bara makalaakaa ministeerii ashangulliitii ajajaan waraana walii galaa Dr. Abiy Ahmed dhumate itaamaajoor shuubii jira qulfii hidhaa xayyibaa kootu maarree warqanee kabajoo deembii jaabee kaan zorbal battanii warroota itti barbaadu ergamtoota yookaan ammoo warrootuma akka saafaa yookaan ammoo ilma guddisaa fa'aa ta'uu malan akka addisoo raggafaa namoota hedduus ta'uu danda'an kanniin as fidatee hadha ida'amuu jedhee paartiin Oromiyaa jedhamu hin jiru paartiin Oromoo bakka bu'u hin jiru paartiin Ibaluu bakka bu'u hin jiru paartiin Ikalee bakka bu'u hin jiru jedhee tooftaadhaan kaayoon inni itti deemu nu galtee jetti ganama nu galtee jetti ganamaan nu galte ganama subii haasaa isa dheengaddalle gaaf kitaabni isaa eebbifamu godhame fakkeenyi Itoophiyummaa jedhee bara fakkeenyi maddamarii kaayoon maddamarii adawaa nu yaadachiisa jedhee bara adawaa nu yaadachiisa balchaa abbaa nafsofaa warra Itoophiyummaaf du'e jechuudha kana jechuun sabboonummaan Oromoodhaan hin jiru jechuudha kana booda Oromoon Oromiyaan hin jiru kana booda West Itoophiyaa North Itoophiyaa maarree kaayoo akkana kaayoon itti deemuun nu gala jechuudha yeroo abbi laphee dhahatee inni akkasitti Jawaarin sodaachisu mootummaa abbaa irree ta'uudhaaf deemuu isaa nutti mul'isu jira nutti akeekaa jira jechuudha akeeka nu gaa jira bara wanni inni Jawaarin akkana arrabseef maaliif Amaaraaf jaalachisuuf mee inni Amaarri Jawaar arrabsee OMN abaaree miidiyaa bar miidiyaa qeerrootu ilma namaa fixe jedhee seenaa Morokkoo garsiisee BBC addunyaan guutuun ragaa itti baate isaatiin hin tuyne bara namni Biraanuu Naggaafaa caala Biraanuu Naggaafaa bar Jawaarin kabajanii bara wayyaan illee Jawaarin kabaji Amaarri fedhe Jawaarin hin kabaja abbaan fedhe jechuudha eenyummaa isaatiin kabaja Oromummaa sabboonaa Oromoo ta'uudhaan hojii inni hojjete waan beekaniif hunduu ni kabajan jechuudha hadha garuu kabaja sana hanqise jechuudha garuu nuti ammoo kabajatti uwwisna jechuudha kana booda Jawaar hogganaa kenna ummanni Oromoo abbaa qeerrooti qeerroon Abiyyi miti namni qeerroo mataa walitti qabee miila walitti qabee qeerroo karatti hiriirsee guyyaa akkanaa hiriira baha guyyaa akkanaa suuqa cufa guyyaa akkanaa diinagdeedhaan siyaasan namni mootummaa san gadi hin taa'e Jawaar Mohaammed Abiyyi meessatti jedhe miidiyaa kamiin jedhe eessatti dubbate yoom hubannoo uummataa kenne qabsoo uummata Oromoo tiin dhufee amaanaa tiim lammatti nu kennis tiim lamma qumaarii nu nyaachise lammaan magarsaa qumaar as ballan dhumate bakka kana booda sitti hin deebi'u kana booda bar sitti baa jira bara በቁጥጥር ስር እናውላለን ጀነ በር ተወኖ ጀላ ኦልችና ጀደሚ ተወኖ ጀላ ኦሉፍ ደምተ ጀች ኦሮሞ አብይ ኦሮሞማ አበደን ኦሮሞ አርጉን ፈ ወላሂ ቢላሂ አረቢን ከከዳ አብይ ኦሮሞ አርጉን መርባት አማራ ገመቺሱ ዳፍ ደጋን ኒምቡቂስ ነንጅሩ ዘረኝነት ማረ ክልል አስተዳደር ብሔርተኝነት ከነመረ ቢራ ተራያረ ነው ኢጀ ኡመተ ኦሮሞ ጆሪ ዲ ኦኤምኤን ዱፈ ጀቹ ሲሚቲ ወያኔኑ እንደንደነ ጀቹ ኢቲ ሚልኮተን አበደን ገልመለትን ጀተን ካድሬ ፈተን ፊዳ አባ ፈተን ፌስቡክ ረከዲሳ አባ ፈተን ነባ ጆዋር ቱቄ ተካይቲ ሚልካይ ኑት ኢልማን ኦሮሞዳ ጉያ ተኮ ነገር ረየቹ ኑቲ ጅቢንሳ ነማ ተኮን ቀም ጅቢንሳ ናኖን ቀም ኡበረ ዳበና ሐቀረ ዳበና ጆዋር መሐመድ ወነብይ የከረ ጅቡ ማሊ ጆዋር መሐመድ ካዮ ኡመት ኦሮሞ ቲክስ ካዮ ኡመት ኦሮሞ ከነ ኩኑስ ተርሲሞዳ መሰከ መታፊ ሚላ ወልቲ ቀም ኢማመተ ኦሮሞ ዳፍታው ሰቦኑማ ኦሮሞቲን ኢትቼ ዋን ኡመታ ሳቲን ቀሬ ኡመታ ሳ ከሰቲ በኩምሰ ሰቦኑማ ኦሮሞ ዳ ገቢሱፍ ቆፋ ቶክ ቀብቲንኛ እቲ ደርበቹኒ ደንደኩን ከሰቱ ላላ ኢንተልት ከፍጋበት በር ወንቢራት ማሙሽ ሌላ ፎቶ ሌላ ነው ወንሲን ከፈተ ዋይ ሚዲያት ሚዲያ ደግሞ እንተሎ ኦኤምኤን ጀተን ከፈነ በር የግል ሚዲያዎች ነው ከጀተ ከፈት ማልቶ ተክቲሉ ኡታልቺሰ ኢሳት ያከሲት ኦሮሞ ተካለ መረጀሲ ነጀሰ ጅረማረ ይዱበር ፋርሳ ቶ ይበር ፋርሳ አራለ ወርመሰ ሰወጂን ደለጋ ጅረ ኢዜማ ወረ ኢዜማ ሰኑማ ብራኑ ነገባ ሰወጂን ደለጋ ጅረ አራለ የቹ ከናፍ ኡመኒ ኦሮሞዳ ከነቦደ ሁበዳ ደመቃ ኑቲ ኢጀሸኪዲ ላላቱረ ተካመ ተደመረን ባይኑ ደመረሙ ሚቲ ሂርዲሱ ተነጅረ ይቹ አብይ ኑጉ ጉረተ ጅረ ጉቱማ ጉቱ ትፍረዳ ኦሮሞ
fuuldura arraa miti bar dhaloonni dhufu yookaan waggaa 20 bar Oromoo wanni jedhamu dhabamuuf deemti jechuudha. Kaayoon isaa kana. Kaayoon isaa Itoophiyaa ijaaruudha. Kaayoon isaa Oromoo diiguudha. Oo jechuudha. Mee Jawaarii namni miliyoonni 50 jaalatu akkamitti akkana jedhee xiqqeessuuf yaala. Amaaraaf jaalachiisuuf Amaarri kanaafi miti warqi bittaan qabillata asfaaltii guutuu singaa toonfatu yookaan ammoo yoo ati abbaa garas taatillee I don't know wanni nu beeknu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf Jawaarii irraa bu'uu qabdan namni Jawaarii dura dhaabbattan Awurooppaallee dhuftan jechuudha itti milkootan akkama kol goonu gaafa sol garra jechuudha. Bar yaa Abiy Ahmed yaa ODP yaattu ummanni Oromoo kabaja keessanii jedhee Minisootatti namni tokko manatti nafne bara. Guyya sanu Oromummaa keetiin boontee dubbachuu nama sodaate. Jarman irratti nu akkasitti ilmaan Oromoo biyya Jarman ardii Awurooppaa keessa jirru wanni akkasii buqqaanee dhufneef maaliif? Maaliif? Tokkoffaa xiiqiidhaa kan nu baasila. Xiiqii tokko Amaara wajjin xiiqii keessa waan jirruuf naftanyaa jechuudha. Gaafsanillee isin agarsiifne jirra. Erga gaafsan dammoo nu isinii deeggarsi isinii baanee booda Awurooppaa mootummoonni Awurooppaallee maal nu jedhan baqattoota biyya kana jirtu. Kan ilmaan Oromoo meeqa jiraachisu. Family haadhaaf abbaa mee isaa mara. Abiyyi kun mootummaa keessanii jaalattan maal amma biyyatti nu galchin deeggarsa qabsoo kana yookaan jijjiirama kana deeggaruu irraa kaane bara. Jijjiiramni kun akka milkaa'uuf wareegamni nuun kafaliin hin jiru. Warri baalaa daraa dhufee jiraan kokkee wal qabnee asitti poolisiin nutti dhufe kana hunda wanni goonuuf maaliif? Jijjiirama kana milkeessinaa dhaabini. Har'a ammoo yoo gaggabaanii paarlaamaa keessa ta'anii akka warra feesbuuka gubbaa taa'ee nama arrabsu gartanii waan darbatu akkasitti paarlaamaa keessa taa'ee yeroo inni intalli waa'ee miidiyaa gaafattee ni daaretti Jawaar Amaara gammachiisuudhaaf Amaaraaf jaalachiisuuf Amaaraaf amansiisuuf akka amanu dadhabeekaa kaan godha maddamarii fite maarnee fite maddamarii torbaan tokko osoo hin gahin har'a dhuftee bishaan itti neeqe jechuudha. Jawaar Mohaammed uummata Oromootiif ija kenna. Isa duraan namni miliyoonni meeqanuma jechuudha. Gaafi isa tuqxan Itoophiyaan hin diigamtu hin bittinnooti. Hin bittinnooti jechuudha. Seerri isin deemtaniif illee izemaa wajjin hin beeyna. Keeyyata 39 laaksisu bakka taata qophiirra jettan hin beeyna. Keeyyanni 39 biyya Jarmanii jira. Awurooppaa hunda Ameerikaa jira. Haquu hin dandeettan kanallee. Nuti yoo nuun taane qalamaachuu kalamaran biyya Oromiyaa Democratic Republic of Oromia jettu ijaarrachuudhaaf uummanni Oromoo dandeettis qaba ga'umsas qaba.